Lakkoofsi gabatee konkolaattota haarawaa dhiyeenyatti kennamuuf qophaa'ee kan jiru ta'uun gabaafameeti jira. Taareen ammatti marii kamiifiyyuu eegaluuf fedhii akka hin qabne beeksifte. Inumaa lola Iraan haa eegallu kan jedhe Tiraamp ta'uun gabaafameera. Kabajamtootaa fi daawwattoota jeemanirraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isin biraan ga'a. Kanaan gammaa hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsa. Lakkoofsi gabatee konkolaataa haaraa dhiyeenyatti kennamuuf jedhameeti jira. Warri lakkoofsa gabatee addaa fedhan immoo caalbaasiin akka dorgoman himameera. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Itoophiyaa lakkoofsi gabatee konkolaataa bifa haarawaan qophaa'ee jiraachuu onkolleessa darbirra kan ibsan yoo ta'u dhiyootti akka raabsamu ifoomsaniiti jiru. Ministeerichi ibsaa bitootessa 25 bara 2026 baasen gabateen konkolaataa amma biyyatti tajaajilarra oolaa jiru sadarkaa biyyoolessaatti kan wal fakkaataa ta'eef ciisisuuf immoo qophii taasisaa jiraachuu ifoomsaniiru. Kanaanis immoo dhiyeenyatti raabsaa gabatee konkolaataa haaraa kun immoo akka jalqabamuu jiru ministeerri geejjibaa fi loojistiikii ibsaniiru. Ministeerichi otoo raabsaa gabatee konkolaataa haarawaa kun hin jalqabamin namoonni dhuunfaan dhaabbilee fi lakkoofsi gabatee addaa barbaadan caalbaasiin dorgomanii akka kennamuusis dhiyeessaniiti jiru. Kanumaanis immoo namoonni dhaabbilee lakkoofsa gabatee dhuunfaa fedhan adda baafatanii otoo raabsan gabatee konkolaataa haaraan kun hin jalqabin qaamaan dhiyaatanii akka galmaan yaadachisaniiru. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Alamuu Simee ministeerri gabatee konkolaataa haaraa akka qopheessaa jiru onkolleessa bara 2025 ibsuudhaan gabaasuun keenyas ni yaadatama. Alamuu Simee ibsaa alas gaazexeessotaaf kenneen lakkoofsi gabatee konkolaataa haaraa bara 2018 keessa akka kennamu ifoomsuu isaas ni yaadatama. Akkasumas immoo lakkoofsi gabatee konkolaattota amma jiru guddina damichaa fi waliigalteewwan idil addunyaa Itoophiyaa mallatteessitee waliin kan wal hin simne ta'uudhaan eeruun kanaaf immoo lakkoofsi galmee amma konkolaataa haaraa barbaachisu immoo ifoomuu isaa ibsaniiru. Dabaluun immoo gabatichi odeeffannoo icciitii guutuu waa'ee konkolaataa kanaa of keessatti qabu yoo ta'u immoo qaamoleen to'annoo karaa teekinooloojii adda addaan baafamuun kunis immoo hanna guutumatti kan dhabamsiisu ta'uu ministeerichi beekseera. Akkasumas immoo hanga yoonatti dhaabbileen nageenyaa mootummaa lama jechuun raayyaa ittisa biyyaa fi koomishiniin poolisii federaalaa jijjiirraa lakkoofsa gabatee konkolaataa taasisaa jiraachuus himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa jijjiirraa lakkoofsa gabatee konkolaataa dhaabbatichaa fulbaanaa bara 2023 kan taasisee ture yoo ta'u immoo itti aansuun koomishiniin poolisii federaalaa immoo guraandhala bara 2026 jijjiirraa wal fakkaatu taasisuu ibsuudhaan gabaasuun keenyas ni yaadatama. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz sirreeffamoota seeraa 80ffaa dhiifama godhe. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz sirreeffamoota seeraa jala turan 80ffaa kan ulaagaa dhiifamaa guutan akka mana hidhaa irraa gad lakkifaman taasisuu isaa ibseera. Namoonni kunneen immoo mana murtii naannichaa irraa murtiin dhumaa argatanii mana sirreessaa keessatti kan turan akka sirreeffamanii fi akka badii isaanii irraa gaabbanii jiran boordiin dhiifama naannichaa mirkaneesseeti jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan namoonni dhiifama isaanii maluuf filatanii murtii akka kennamuuf yaada isaanii mootummaaf dhiyeessaniiru. Mootummaan naannichaa labsii sirna dhiifamaa lakkoofsa 134 muraa 2008 kan mana maree naannicharra ga'ee fi akkasumas immoo dambii sirna dhiifamaa fooyya'ee bahee lakkoofsa 143 fi muraa 2012 irratti hundaa'uudhaan yaada dhiyaate qoratee sirrii ta'uu isaa mirkaneesseera. Namoota ulaagaalee dhiifamaa guutan keessaa Godina Matakkal irraa dhiiraa 24 fi dubartii tokko, Godina Asoosaa irraa dhiiraa 42 fi dubartii takka, Godina Kamshaa irraa immoo dhiiraa 12, walumaa galatti namoota seera cabsan 80f dhiifama godhame mana sirreessaa irraa akka gadhiifamu murtiin dabarseeti jira. Waraanni baha giddu galeessaa Israa'elii fi Ameerikaa Iraan waliin geggeessaa jiran addunyaa gaaga'aa jiraachuu gabaafameera. Waraanni baatii tokko guutuuf jiru kun immoo hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Al-Kaamil ajjeefamuu hordofee gara naannawaatti babal'ateera. Ameerikaa fi Israa'el sa'aatii 24 keessatti haleellaa buufataalee nukiraaraa hooggantootaa fi bu'uuraalee misoomaa misaa'ila irratti xiyyeeffate 900 ol raawwachuu ibsan. Israa'el hanga ammatti haleellaa garaagaraa 15,000 ol irratti
raawwachuu ibsite. Akkasumas immoo Ameerikaan dooniiwwan waraanaa Iraan 17 dhidhimsiisuu fi iddoolee ijoo oomisha misaa'ilaa kumaatamaan lakkaa'aman humna galaanarraa dhaabbilee waraanaa kuusaalee boba'aa fi buufataalee calallii boba'aa dabalatee dhaabbilee murteessoo anniisaa haleeluu ibsiteera. Iraan gam isheetiin immoo haleellaan deebii fudhatteen Israa'el dabalatee buufataalee waraanaa Ameerikaa naannichatti argaman bu'uuraalee misoomaa anniisaa buufataalee xiyyaaraa fi kuusaalee boba'aa misaa'ilaa fi dirooniiwwan haleeluu ibsite. Akkasumas immoo ulaa daddabarsaa boba'aa murteessaa Hormuz cufuun ishee addunyaatti dhiibbaa olaanaa uumee kan dandeessu ta'uu himameera. Waraanichi ammas gama hundaan akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u immoo hanga ammatti loltoonni Ameerikaa 13 yoo ajjeefaman 290 ammoo madaaniiru. Bu'uuraalee misoomaa Ameerikaa haleellaa raawwatameen biyyoota irratti miidhaa doolaaraa biliyoona 800 ol qaqqabee kan jiru ta'us himameera. Sirnoonni raadaarii ammayyaa 12 fi tarmiilonni saatalaayitii Ameerikaa hedduun barbadaaniiru. Gama Israa'eliin lammiilee nagaa 22 fi loltoonni 4 yoo ajjeefaman namoonni 5,229 ta'an ammoo miidhaa qaamaa qaqqabeera. Iraan irratti immoo iddoolee siivilii 85,000 irratti haleellaa raawwatameera. Lammiileen 1,937 yoo ajjeefaman 24,000 ol ammoo madaaniiru. Namoonni miliyoona 3.2 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa immoo buqqa'uunis gabaafameera. Ga'aa ol aanaa uumee jiraachuunis gabaafameera. Taareen ammatti marii kamiifuu eegaluuf fedhii hin qabu jechuun ibsite. Iraan ammatti marii kamiifuu eegaluuf fedhii akka hin qabne ministeerri dhimma alaa biyyattii beekseera. Iraan yaada ka'umsaa marii pirezidaantii Ameerikaa dhiyeessan kufaa taasisuudhaan haal duree mataa ishee ufeemsuun ministeerri alaa Iraan Abbaas Argaachoo dubbataniiru. Iraan of tiksuuf haleellaa raawwachuu cimsistee kan itti fuftu ta'us ibsaniiru. Ibsaa ministeerichaa hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada kennanii waraanni akka dhaabbatuuf Iraan Ameerikaa waliin marii eegaluu itti ulfaatee jiras jedhaniiru. Taareen dhimmichaa ilaalchisee hooggantoota olaanoo Waashingtan waliin marii taasisaa jiraachuu eeruudhaan guyyoota sadan darban marii bu'aa qabeessa geggeeffamuu himaniiru. Haa ta'u malee addunyaaf sodaa olaanaa kan ta'e waraanni jiddugaleessaa bahaa dhaabuuf immoo abdii ta'ee kan ture mariin biyyoota lamaanii ammas burjaaja'aa jiraachuunis ifoomeera. Ibsaa taariinii fi Waashingtan kennaniin wal faalleessuu ta'uun biyyoonni lamaan wal amantaa fi murannoo qaban gadi aanaa ta'uu agarsiisa jechuun ibsaniiru. Waraanichi lubbuu lammiilee hedduu barbadeessuu fi akkasumas immoo qabeenyarra miidhaa guddaan gahuunis gabaafametti jira. Inuma lola Iraan haa eegallu naan jedhe Tiraamp. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lola Iraan irratti banan namoota boordiin dhiibamanii akka eegalan dubbataniiru. Tiraamp lola kanaaf immoo itti gaafatamaa waajjira ittisaa Ameerikaa Peentaanii itti gaafatamaa lola kana godhaniiru. Peentaan lola kana deeggaruun kan dubbisan namicha jalqabaa jechuudhaanis Tiraamp dubbatan. Pirezidaantiin hangastii inni yommuu ajajaniyyuu inumaa lola haa eegallu naan jedhe jechuudhaanis immoo ibsaniiru. Tiraampitti dabaluudhaan immoo Iraan sodaa Ameerikaa fi michoota ishee irratti uummatee maqsuuf carraa tokko qabdi jechuun ergaa jedhan booda immoo kanaanis immoo ni raawwatti jechuun ni amanas jedhaniiru. Garuu pirezidaantiin carraa Iraan qabdu kan jedhan bal'inaan ibsuu irraa of qusataniiru. Hamma ammatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti waraanni kallattii hin eegalamne. Garuu dhiibbaan dinagdee fi lola dubbii cimaa jechuunis ibsaniiru. Namni kun hoogganaa ittisaa ta'uun Tiraampiin kan muudaman yoo ta'u dhimma Iraan irratti ijjannoo cimaa qabaachuu isaanii ni beekama. Tiraamp yeroo baay'ee murtoowwan madda falmaa ta'an gorsaawwan isaa irratti sababeeffachuu yakka dhiibbaadhaan jechuun ni beekaman. Gurraachi Ameerikaa raapparii beekamaa Didiigaa yaadannoo injifannoo Adawaa daawwate. Moggaasa maqaa isaa Didiigaa jedhamuun kan beekamu raapparii fi yuutuubarii akka addunyaatti maqaa qabu gurraacha Ameerikaa Daarlii Dawaayii Gurbarii jedhamu yaadannoo injifannoo Adawaa daawwateera.
daawwannaa taasiseen hambaalee seenaa fi injifannoo Adawaa calaqqisiisu daawwachuudhaan aadaa Itoophiyaanotaa keessumaafuu ittisa simachuun beekamaan buna Itoophiyaa dhandhamuus ibsameera. Raapparri yaadannoo injifannoo Adawaa dabalatee Finfinnee bakkeewwan garaagaraa daawwachuu isaa ibsameera. Didiigaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 yuutuubii beekamaa argachuun bara 2018 keessa immoo gara industirii muuziqaa addunyaatti makamuun ibsameera. Raapparri kun toora miidiyaa hawaasummaa tamsaasa kallattii haala bu'aa ba'ii jireenya iccitiiwwan waltajjii gurguddoo duuba jiranii fi qabeenyawwan biroo qopheessuun beekamtii horateen yuutuubii hordoftoota miliyoona 4.3 akkasumas immoo tiiktookii ammoo hordoftoota miliyoona 7.2 kan horate nama beekamaa addunyaa kanaa ta'uunis gabaafameera. Godaantonni sagal qarqara galaana Jibuutii irratti du'uun gabaafameera. Qarqara galaana Jibuutii irratti doonii bishaanii liqimfamtee keessa kan turan keessaa godaantonni sagal du'uun isaanii dhaabbanni baqattoota addunyaa beekseera. Namoonni biroo 45 ammoo lubbuun jiraachuu fi du'uu isaanii akka hin beekamne dhaabbatichi ibseera. Balaan kun kan mudate dheengaddaa galgala jechuudhaan bitootessa 15/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biyya Jibuutii keessatti qarqara galaana kaaba magaalaa xiqqoo Obaakoo jedhamtu keessatti akka ta'e beeksameera. Dooniin tun immoo namoota 320 fe'attee kan jirtu yoo ta'u akka gabaasa tajaajila oduu Faransaay jedhutti immoo karaan godaantota karaa bahaa jedhamu kun kan itti namoonni hedduun imalan yoo ta'u baay'een isaanii immoo Itoophiyaa irraa akka dhufanis ibsameera. Bara 2024 keessatti qofa karaa kana irratti lubbuun godaantota 922 darbee kan jiru yoo ta'u immoo kunis immoo hanga ammatti lakkoofsi duutii galmaa keessaa isa guddaa ta'us ibsameeti jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif waan nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isinii jecha galgala gaarii qabadha.